Akkam jirtu ijoollee, nagaa jirtu? Kun qophii simboo keenyaati. Qophiin simboo torban torbaaniin waa'ee aadaa fi duudhaa Oromoo akkasumas meeshaalee aadaa fi faayaalee duudhaa sirna gadaatiin wal qabatan hedduu isin barsiisa. Qophiin simboo keenyaa torban torbaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin kan isin bira gahudha. Qophii simboo keenyaa kanaan wantoota aadaa, safuu, duudhaa fi guddina afaan fi aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatan hedduu isiniif dhiyaata. Ijoollee, qophii simboo torban darbeetiin waa'ee meeshaalee aadaatii fi akkasumas ammoo meeshaaleen aadaa maal akka fakkaatan, aadaa jechuunis maal akka ta'e hanga tokko hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Qophii simboo torbee kanaatiinis kutaa lammaffaa waa'ee meeshaalee aadaa Oromoo Gujiitii fi akkasumas immoo haala uffannaa aadaa Oromoon Gujii dhiiraa fi dubartii kan ijoolleef kan nama guddaa kan Oromoo Gujii isiniif dhiyeessina. Nu hordofaa. Ijoollee, aadaa jechuun haala jiruu fi jireenya uummata tokkoo ta'uusaa, aadaan ibsitoota akka qabuu fi ibsitoonni aadaa ammoo meeshaalee faaya miidhagina harkaa fi mataa, miila, uffata irratti naqatamu, uffata aadaa, sirboota fi haala duudhaa jiruu fi jireenyaa, akkaataa ijaarsa manaa, akkaataa waliin jireenya namni waliif qabuu fi duudhaa aadaa fi amantiilee, faayaalee miidhaginaa fi kan kana fakkaatan hunda kan qabatu ta'uu hubattaniirtu. Kanarraa ka'uudhaanis aadaan ibsituu eenyummaa saba tokkooti jechuu dandeenya. Mee ijoollee, haala agarsiisa meeshaalee aadaa waan dubartoonni Oromoo Gujii qopheessan kana hordofaa, daawwadhaa, walitti deebina. Maqaan kiyya Duree Buudee jedhama. Iddoon jireenya kiyyaa asuma godina Gujiiti kan jiraadhu. Ani wanna agarsiisuu barbaadadha meeshaa aadaa kana, faaya aadaa kana ijoolleen teenya xixiqqoon dhaloonni amma lafaa dhufu akka baratuuf isaaniif ibsuuf dhufe jechuudha garanatti. Ijoollee na hordofaa jirtuyyuu faaya aadaa keenyaa sin barsiisa waan ta'eef sirriitti na dhageeffadhaa, na hordoftanii waan isiniin jedhe waan isinitti hime immoo yeroo isiniin gaafa dura deebitanii na ibsitu. Kunin kadhee jedhama. Kadhee jedhama. Gogaa loonii irraa hojjetama. Gogaa loonii irraa hojjetama kana yookaan yabbii loonii fa'a innaa qalanii jedhanu hin duugan. Isarraa duuganii laaffisan. Erga laaffisaniin duubatti muka halloo jedhamu jira. Muka san quncisanii bishaaniin danfisanii ibsan. Erga ibsanii jedhan waliin sukkuumanii sirriitti. Erga waliin sukkuumaniin duubatti immoo hin laaffisanii dhadhaa ibsanii deebisanii sirriitti sukkuumanii akkanatti eega inni diriireen duubatti kana gubbaa itti hodhani kan geexii qabu kan bareedina qabu kana jechuudha. Kuni amma kulleen gogaa loonii ta'e ka akka kanaa sirriitti laafeen jiru. Kaadhaa kunin gubbaa isaa irratti gogaa isaa gara rifeensaati as gara galchaniiti irratti hojjetanii jechuudha. Akka bareeduu fi as gara galchanii irra hojjetanii kun amma ennaa ijoollee fa'aan baadhatanii kan amma haawwatiin gizee durii ijoolleen baadhatti karaa dheeraa deemtee baadhatti ijoolleen amma ennaa baadhatan mormisi adda jedha asitti jechuudha. Keessatti akka yeroo uffatan baadhatan akkanan jettu mormisi sirriitti adda qabamee fi baadhattee karaa dheeraa fagoo deemuu dandeettiin jechuudha. Kuni balakkaa jedhama. Balakkaa. Dubartoonni gizee yeroo heerumaa dhiyaatan isa kana hodhatu baay'inaan naannoo biratti. Ennaa heerumaa geettu baay'istee yoo xiqqaate haga 20tti hodhatu jechuudha isa kana. Kuni buqqii irraa hojjetan. Kun diqichi kun buqqiidha. Buqqiin ergaa isa ardaan latee rukutanii afaan keessa muranii gonnisa midhaa isaa keessa erga baasaniin duubatti sutaa fi hiddoo hodhama kuni. Sutaa fi hiddoo erga hodhamee ka'een duubatti bareedina kana itti naqan. Faaya kana itti naqan jechuudha. Faaya kun as jala gogaa looniitti jira. Qadhisanii kan wanni jedhaniiran jechuudha. Kuni sibiila qaqadhaa bareedina kan ta'u. Kun immoo natiidha. Kaafuna
kaafunaa isa jedhamurraa itti godhama. Kun immoo qabannaaf akka ta'utti kun immoo qubeessaati jechuudha. Kunillee isumarraa hojjetama. Kun isinii galee maan jedhe amma kana balakkaa jedhamati. Balakkaa dubartooti durri heeruma geette itti heerumtuu gizee baatu jechuudha. Dhadhaafatti keeyattee baatu jechuudha. Isinii galee akkas. Kun immoo baaqicha jedhama inni kun. Baaqicha jedhama kun. Kunini yeroo hedduu ijoolleen yookaan yoo horii tissitu yookaan yoo fichaafa eeddu haati kana aanan naxxee geessitiif jechuudha. Kana aanan naxxee yosiin horii keessa jirtu aanan itti naxxee midhaan wajjin geessitiif yookaan yosiin fichaa keessa jirtu aanan itti naxxee geessitiif jechuudha. Inni kun buqqumarraa hojjetama akkuma san. Buqqii, hiddoo fi suta. Kun immoo xuruura inni kun sibiili qaqadhaan kun ka keessa makamu kun faaya dubartoonni ta'een hojjetan jechuudha. Kun isarraa hojjetama. Baaqicha jedhama inni. Ijoolli baaqicha aanaa itti untaan uumatii kun isinii galeera akkasitti jechuudha. Kunillee isuma jechuudha. Kunillee balakkaa. Kun immoo balakkaa ta'e saaphan qaqadhaarraa hojjetama jechuudha. Inni kun bareedinaaf tokko bareedinaaf meeshaalee xixiqqaa keessa keeyatanii amma dubartooti yennaa heerumtu kana qofatti miti kadhattis dhadhaa keettee qabatti jechuudha. Isa gosa gosaan kanallee kadhe hidhattee waliif heerumtiin jechuudha dubartoota didiqqaa kana jechuudha. Kanaaf kunilleen aanannoo. Kunillee aanannoo jedhama. Aanannoon kunilleen yeroo baay'ee ijoollee dargaggeeyyii itti una. Ijoolleen dargaggeeyyiin hin fuudhin haqee maatii jirtu aanaa yeroo baay'ee isa unti jechuudha warri dhiiraa keessattuu. Kunilleen buree jedhama inni kun buree jedhama. Inni kunin aanaa itti naqani. Abbaa warraatti una yeroo baay'ee yeroo kuusanii aanaan fattikee lafa kenniif yeroo galu keessaa una jechuudha abbaa warra. Ka itti elmaan immoo kana aanannoota. Kun immoo saaphanuma. Saaphan ciicoo waliin jechuudha. Kulle akkasuma saaphan ciicoo waliin. Ijoollee isinii galaara? Dhaggaartanii mati? Kunillee saaphan ciicoo waliin kunillee aanannoo. Aanannoo jajjabaadha. Kunillee akkuma isaanii buree. Kanafa abbaa warraa yeroo baay'ee yeroo duriifa yeroo horiin jiru yeroo horii aanan qabu haawwatii warraa itti naxxee mataa taqeetti fannittiif. Halkallee ka'ee una jechuudha keessa abbaa warraa aanan mi'i kana odaa qoraattee uddeessitee lafa keetti halkallee la'oo rafee una jechuudha keessa. Kulle buree. Kun immoo gareeroo jedhama kun amma. Kun gareeroo jedhama. Dhaggitanii ijoollee? Kun gareeroo jedhama buqqii hojjetama. Uumama isaatu as kullee buqqiidha. Asii oli sutaaf hiddoo itti dabalameera jechuudha. Sirriitti qoraasanii aanaa yoo itti naqani aanan qarroosee qabu keessaa unan jechuudha. Isinii galee ijoollee dhaggitanii? Maan jedhama isiniin jedhe? Gareeroo jedhama. Ishee akkas jedhama. Kunilleen aanannoo. Kunilleen balakkoota kama hangafa achitti isine sani balakkoota dubartoota gizee heerumanu fi bareedinaa fi hadheerraa hidhatanii yeroo jilaafa ittiin olii gadi deemanu. Kunilleen kun hundinuu isaanuma. Kunillee baaqichuma. Kunin ittee jedhama. Ittee jedhama. Dubartoota hojja isa kana. Dubartoota hojjamaa isa kana waan garagaraatti kaa'u. Uddaawaa garagaraallee haawwatiin wayii hiitee keessa keetti meeshaa garagaraallee itti maffatti birriillee itti maffatti jechuudha dubartoonni yeroo tokko. Birriillee as keessa keewwatti inni kun algii muka jedhamurraa hojjetama. Kun inni kun algii san duuganii eega luqqisaniin duubatti hin foo'uu jechuudha. Hin foo'anii akkas harkarratti hin foo'anii erga foo'aniin duubatti deebisanii isa kana dhawanii jechuudha. Gosa garagaraati hin dhawanii. Kun immoo bareedina jalaa itti dabalani. Kun kophaa hojjetama kana bareedina jalaa itti dabalanii jechuudha. Kaafunaadha inni kun itti naqanii akka bareedinaaf miidhaginaaf ta'utti akkasitti itti dabalanii. Kun saaphani kunilleen saaphani kun immoo samaxee jedhama kunin asirratti kaawwata. Kuno isa kana haawwati gugurdoo keeyata. Tokkoffaa aduurraa dhooga. Lammaffaa bareedinaaf faaya jechuudha. Faaya aadaati. Faayummaa isaanii gahuu isaanii dubartoonni tun haawwatiin tun geetteerti ka jedhamu yoo waan kana qabaatte haawwatiin tun geetteerti gahiif keeyatan malee namni dhaggeegguman keeyatu jechuudha isa kana.